Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wain namni numadila anjara dila kana kaisa walalon jogo tu maikin rafu di falmata infat yarumati yarrain ga inani di fadu kaisa dakika afuri sini kana ta cal jame cal jantani jolle le jettani hundinan jekina ergati yahubadda male ustani sekina tikkada jettani nallen tuffatina erga jabdum fide qalbina jagasa tokkon dubbatina walaloti yatin tali sirritti gingilchi tikkoni sudade ummina fililchi ya dalota kube ummati sankunu sakabaja akka rabbiin jaallatutti bira dhaabbadhaa dhimmeessi haja harmeette nyaata siif qopheessiti ibiddaan gubattee ilma kiyya naaf nyaadhu siin jette ofiisiitiif nyaata irraa lagatte mee har'a doktara ta'ee dawaa isiniif ajaju namni milkaa'u fedhe harmeessaa haa kabaju ummaa teessan gammachiisuu qabdan ajaja gootanii eeyba harmee qabaannaa waa hunda mootanii ummaan tee haqa sirraa qabdi cimimmuu si dhalte miila dhungachuu qabda silaa shari'aan siif galte haadha abbaa dhagaa yeroo mana gala jannata fagootti hin barbaadin miila isaanii jala rabbi irhamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira ji'a sagal garanna baatte osoonan si keessa burraaqee garaas diddiitu yoonan taphachuu baadhe zaakir kiyya maaltee jetta adduun sirraan dhiitu haganarraa qabda yaa ummaa cimimmuun na deesse way silaa hin dandee hajjuma si geesse hedduun si jaaladha harmeetiye yaa ummii siitu addaan na baase gaafaan xiqqaa aannanii fi summii osoo furriin narra yaatu arraabdee na dhungattee ana zaakir kee gabbisuuf coraa dhabdee huqqattee rabbi irhamhumaa kamaa rabbayaanii rabbi irhamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira ji'a sagal garanna baatte osoonan si keessa burraaqee garaa si dhidhiitu yoonan taphachuu baadhe zaakir kiyya maaltee jetta aduun sirraan dhiitu haqanarraa qabda yaa ummaa cimimmuun na deesse way silaa hin dandee hajjuma si geesse hedduu si jaaladha harmeetiye yaa ummii siitu addaan na baase gaafaan xiqqaa aannanii fi summii osoo furriin narra yaatu arraabdee na dhungattee ana zaakir kee gabbisuuf coraa dhabdee huqqattee akka dhiiraatti boorceen baafne ji'a sagal guutuu ilmoo garaa qabda yeroo yeroo da'umsaa sanis cimimurratti lubbuu tantee dhabda ummaa teessan jaalladha sagaraa nurraa dhiqaa isiin nu guddisee duraan namuun na deesse eega ummaan tiyya na bareechitee namuu na dubbisee joollummaatti waa barannaan deemuu ni dandeessa karaa gadoo fi labbaa madarasaa bilaaliin na barsiise haqa haadhaa fi abbaa madarasaa kiyya hin seenaa laayyoo isaan na barsiise mul'ataa fi kaayyoo dhaloota leenjisu jira herreegaa fi fiqii miliyoona 30 irra jira wanni namaa liqii rakkoo madarasaa furuuf kaafara falaa madarasaa kiyyarraa liqii naaf kafalaa waan biraa yoo dhabdan koottaa na gurguraa dhalootaaf madarasaa jaaruun dirqama tana jala muraa muslimni arjaadha
teenya bitaa yoo baay'inaatti nama hunda caallaa rakkoo madarasarra geesse maaliif teenyee laallaa rakkoo teenyaniif dubbadha maaliin isin dhoysaa hoomacha badu taanee usnee guunne lakkoosaa waa'ee keenya dubbachuuf hibboodha. Muslimni addaadha bar eenyu isin gitaa osoo isin jirtanii wal Allahu Akbar Allahu Akbar Takbir. Muslimni addaadha bar eenyu isin gitaa osoo isin jirtanii warri harka bitaa dachii teenya bitaa yoo baay'inaatti nama hunda caallaa rakkoo madarasarra geesse maaliif teenyee laallaa rakkoo teenyaniin dubbadha maaliin isin dhoysaa hoomacha badu taanee usne guunne lakkoosaa waa'ee keenya dubbachuuf hibboodha wal oofa wal harkisaa callisuuf cittoodha si hooqa si rakkisaa dachii madarasaan qaadhimate diinaaf dhiiftanii boodan goninaa sheenaa yoo madarasaa jabeeffachuun beene ijoollummaa isin jiraa kutaa takka seenaa. Allahu Akbar. Sheekh Adam Duulaa muftii keenya guddaa isaatu barsiise jara kana hundaa Sheekh Adam Duulaa utubaa ummataa dhalootaaf kallattii garsiifte mindaan kee jannataa sheekaan nu barsiise haraamii fi halaal kaayyoo sheekaa galmaan gahu jira madarasaan bilaal yuunivarsiitii sheekaatti seena gaafaan kutaa 12 fixe Sheekh Adam Duulaa ummataaf hojjete onnee teenya lite namni madarasaa jibbaa sheekaan jaalladha yoo je niin gubadaniin aaraa yoo sheeka jaallattan dhaloota madarasaa jaaraa. Yaa ummata keenya dhagahaa waan sirrii yoo diina ta'e malee madarasaa kiyyaaf ni gammada firrii madarasaa bilaal madda qaroominaa iddoo naamusaa fi barnoota oomishaa muuminaa joolleen kaayyoo qabdan koottaa nu bira galaa iddoo biraatti mucumanaan qitaa kanaatu fireendii jee baala gummaa eegala mana barnootaatiin murteessaan hoggansaa yoo madarasaa jaallattan isiniin dhiqarshi 200 duudaa san koottaa nama tassaa. Maaliif jaljattanii na eeydan bar fudhadheen galuu osoon iddoo barnootaan qabne karameellaa nyaachuu yoomuu naan hin malu buskutaa siin nyaadhu hangaan guddifadhu madarasaa kiyyaa daaba keetiis gurguriinaaf ganni yaa ummiyyeetiyyaa haadha ammaan naaf ta'ita akka sumeeyyaa cibsiis naaf hin bitin daabboo takka nyaadhee barachuu naaf wayyaa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maaliif ustanii na eeydan bar fudhadheen galuu osoon iddoo barnootaan qabne karameellaa nyaachuu yoomuu naan hin malu. Maaliif ustanii na eeydan bar fudhadheen galuu osoon iddoo barnootaan qabne karameellaa nyaachuu yoomuu naan hin malu buskutaa siin nyaadhu hangaan guddifadhu madarasaa kiyyaa daaba keetiis gurguriinaaf ganni yaa ummiyyeetiyyaa haadha ammaan naaf ta'ita akka sumeeyyaa cibsiis naaf hin bitin daabboo takka nyaadhee barachuu naaf wayyaa yaa baabaa kee gaarii dalagadhu gaaf tokko ni duutaa nuti barachuu feenaa madarasaa keenyaaf waa hunda nuuf guutaa. Allahu Akbar. Ulamaa'ii sinni qabne ija ummata keenyaa eega rabbiitii abdii ulamaa'iitiin eegee ala keenyee teenya hawaasni muslimaa ulamaa'ii malee shakkii malee deegaa
rakkoo madarasaa furuuf maaliif duuba aantan hawaasni isin eega yaa ulamaa'ii teenya nu sattarakaa isin malee nama biraan qabnu madarasaa akkamiin nurraa fudhatan osoo shee Jamaal qabnu osoo shee Amiin qabnu madarasaa akkamiin nurraa fudhatan osoo shee Muusaa qabnu osoo shee Ahmad Watar qabnu madarasaa akkamiin nurraa fudhatan osoo shee Haji Ibrahim qabnu ulamaa'ii sini qabna ija ummata keenya eega rabbiitii abdii ulamaa'iitiin eege ala keenya teenya hawaasni muslimaa ulamaa'ii malee shakkii malee deega rakkoo madarasaa furuu maaliif duuba aantan hawaasni isin eega yaa ulamaa'ii teenya nu sattarakaa isin malee nama biraan qabnu madarasaa akkamiin nurraa fudhatan osoo shee Jamaal qabnu madarasaa akkamiin nurraa fudhatan osoo shee Amiin qabnu osoo shee Muusaa qabnu madarasaa akkamiin nurraa fudhatan osoo shee Ahmad Watar qabnu madarasaa akkamiin nurraa fudhatan osoo shee Usmaan Durrii qabnu madarasaa akkamiin nurraa fudhatan osoo shee Haji Ibrahim qabnu madarasaa akkamiin nurraa fudhatan osoo shee Jamaal qabnu artistiin islaamaa eessa jirta warri munashidaa Najjaash Anasii fi Abdoosh rakkoo teenya tana maan baafne nashidaa gaafa imaamni muugee ummanni ni rafaa madarasaan bilaal isin komatee jira araarfadhaa dafaa osoo isin jirtanii warri faallaa muslimaa waan keenya laallate osoo tanaaf yaadda hudaanii tarri madarasaa bilaal huqqatee qallate yaa ustaada Gisha Allahu Akbar. balfa keessatti hin darbinaa akka buduttuu carqiidha gatii dhala keessanii beekaa ilmaan jechuun warqiidha ati daldalaadha yookaan hojjetaadha yookaan dachii qottaa ilmaan kee doktora godhikaa maaliif nama faarsaa ooltaa dachii balloo qabaattus akka warra garaadha ilmaan kee taacaroon dhaalchisiin barsiiftee araada namni abbaan gufee ilmaan keessaa bahaa namni ilmaanii gufee rakkoo keessaan bahuu yaa ummata keenya doomoo jala nuu bahuu ilmaan barsiifatu yoo taateef jannina kaka'umsa qabaatu hidheedhii jaalina inni dadaalaa dhalu hin taanu kan buutee booda fuutu gaafa maatii sammuu ijoollee ilbiisan barsiisaa dhiisu muumeen yaadoo kaayyoo galla ijoollee ulfuuwwan qaba gaafa harree wajjiin oolle raaddi harree jala ooltu biifuu qofa bartii adurreetti kongaddu hantuuta halaalarraa agartii naamusaa fi galloodhaan dhaleeta guddisaa foon qofoo osoo hin taane sammuudhaan ilmanii furdisaa wanni hundi jalqabaa bu'uura ijoollees tolchaa yaa abbaa Mahammad mucaan kee birdaadii ni taana amaniisaa biyya bulchaa atummaa sijaaraa biratti aarsitee hin barsiisin balaa ilmi kee biyya ni bulcha waadaan siif galaa rabbiin si maraatee ilmaan hedduu hortee ijoolleen deebilli sangantii balleessaan hedduu boo'eessa gortee jabbii galchan ta'u sanaaf taane ibsuu yaa ummata keenya nama jibbisiisaa fi keessa jirru gochaa xumurteessa bakka yaadan gahuu nama jabaa keenya Dr. Zaakir tahuu guyyaa kana ummati arraa fi boru malee furmaata boruutiif arra dhaloota barsiisi yoo dubbisiif galee dhagaan ganama sidee yoo galgalaa sidee dhagichi dhagaa miti sumaatu dhagaa tahee